السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت كبجبت تعرفين دقيقة دعوة تجارة الأولاد بيت نجين ربي قدام بكم جرتان هندتي اسم على كم أرس سجندا غبار بتوقع بس نبيجرا كنا جت هنگت عمر كوبي أنا جنترو هني فتنا عايز جنترا جنترا عن كيا رجسنا يوسف سجندا كيا تندربين مي كم بولتان جتو غافي dirqama sabummaati kuni gaafii oromoon jalqabarratti wal gaafatu jechuun maal jechuudha aboo akkam oolte akkam bultan nagee bultanii maaliif inni gaafiin oromummaa dirqama sabummaa waan ta'eef gaafii namni ollummaan ollaan haqa walirraa qabu yookaan namni kamuu ta'ee jechuudha saba keenya taatee kan oromoo taatee saba arabaallee yookaan sammuu kamuu haa ta'u dirqama barbaachisummaadha aboo akkam bultee jedhanii gaafatan gaafii bar akkam bulte nagaya nageenyi kee badhaadha kenya badhaadha garat rabbi mana fawara gujis sana sina uffata jedhan arsiin hawan jedhe warra nagaa bultanii fayyaa akkam jirtan nagaa alhamdulillah waatiin sa'awaatiin nagaa akkam jirtan jedhee dubbata gaafii wal gaafata kun yaada baratama saniif akkam jirtan jedhee isin gaafadha nagaa keessan alhamdulillah kanagaan qanallee rabbiin nagaa habuusu asumaan isin jedha sirattu waan gari usuma argam bira darba waan jedhamu san injiraami nageen jiraachuu baate rabbiin kanagaa dhufee rabbiin nagaa fiduufi ergisanii immoo wanni anarra hin dubbadhe jedhu mata duree hammeenya namatti yaadiin namaaf boolla hin qotin ufiitti darbamta waan jedhu irraa hanga xumura qophii kiyyaa na wajjin tura. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota daawwattoota chaanala Rawdaa Tubee akkuma isin jedhe jaalattus jibbitus hanga feeteeyyuu ol fiigi gaffiigite qalbii boolla qabrii ta'uun waan hin oolle maaliif oromoon waan jette himan didduun du'an didduu jette gaasan jecha hundi keenyaayyuu du'arraa hin oollu waan ta'eef barbaachisummaa keenya wanni an qabadhee dhufe maal isiniif fakkaate wal eeggadhaa hammeenya walitti yaadina hedduun namaa afaaniin wal hamataa kabar akkatti keessattuu halkan namni yoo wal ga'e silaa waan khayrii dubbata zikrii godha jedhaa halkan yeroo wal ga'e hamii namaa miidhaa obboleessa haa ebalu sun bara akkana na godhe waan akkanaa jedhe maali aboo ani usuuniin tola eeggadda maallaqa bara ani isaa gaafisa dhukkubeessan maallaqa qarshii 50 baasee bara wastaala sadiitti akkasittiin itti laffa'e eegasan yoo arra deebi'ee maallaqaan ta'eef san hunda qonqoo gara gaafa inni mana hakimaa jiru san hundaan itti baasaa dhaqisan gaafa inni namni irraa dhabame san isa gargaaraa ture san namni irraa dhabame arra na deebi'ee na nyaata jedha kana himachuun hin barbaachisu obboleeyyan maaliif rabbiif hojjetta waan hojjettu rabbiif hojjetta namaaf hin hojjettu namni hunduu wanni khayrii hojjetuuf akhiratti ittiin milkaa'uuf maaliif jenna gannagaa ama gabaree fakkeenyaaf yoo ilaalte isaan illee abbaa keenya warra nu jiraachisu rassuu fi nama gargariitti gaa gabaree jedhu arraba fakkaata gabareen wanni gaa ganna akkasitti quunca'ee bishaanii fi qabban san keessa deemee akkasitti lafa akkasitti qotee maal jedhii facaasee jedhuuf waan facaasan gizee rakkoon jabaatti ka facaasan hamata yeroo inni gahetti nyaachuuf akkuma san dubbiin akiraatis waan irra gaafa addunyaa irra jiru dalagatti boru akiraatti fudhatu saniif siniin jedhu facaafa sharrii namatti yaadinaa obboleeyyan sharriin hin barbaachisu sharrii walii yaadu jechuun wal diiguu jechuudha obbolummaa wal dhabbiin dhugaadha ilma namaati ilma namaa bira wal dhabbii waan hin oolle waan jiruuti kanaaf jecha yoo wal dhabne illee walii irra dabaluun barbaachisaadha kanaaf jecha irra walii darbaa waan wal biitan kanaaf hamtuu namaa yaadina.